Waancaa liigii biyyoota Awurooppaa Nations League walakkaa xumuraan borqopheestuun dorgommichaa Jarmaniin Muunikitti Portugal waliin taphatti. Kamisa Spain France waliin tapha morkatanuun Laamiin Yaamaal Spainiif shaampiyooniin waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa Osman Dembele'n ammoo garee biyyaalessaa Fransiif ga'umsi mul'isan ni eegama. Andinet Biraanuu dabalatasaa qindeesseera. Yotarfan dorgommichaan walakkaa xumuraatiif qaqqaban keessaa Jarmanii qofatu waancaa Nations League Awurooppaa kana fudhateetiin hin beekne. Portugal bara 2019, France 2021, Spain 2023 waancaa kana yoo milkeeffatan barana marsaa lammaffaaf abdataniiti. Shaampiyooniin bara kana tapha dilbata dhufu Allianz Areenatti taphatamuun adda ba'us taphoonni walakkaa xumuraa boruufiif taan taphataman garuu gita taphoota waancaatiin ilaalamu. Boruu Jarmaniin Portugal kamisa France Spain waliin taphatu. Jarman carraa argatetti fayyadamuun milkaa'uuf kaayyeeffattus bor walakkaa xumuraatiin Portugal irraa qormaata cimaatu eeggata. It brings together three-time winners Germany and the defending champions Portugal, and there's ground to make up for today's hosts. Jarmaniin egaa bara 2014 shaampiyoonii addunyaa taatee Nations League waancaa Awurooppaa fi waancaa addunyaa lamaan darbaniin daandii milkiirraa maqxeetti. Leenjisaa dargaggeessaa Julian Nagelsmann leenjaa taphattoota muuxannoo qabanii fi dargaggootaan kan qindaa'e gareen biyyaalessaa Jarmanii taphattoota hedduu miidhamaan dhabe. Jamaal Musiala, Antonio Rudiger fi Jan Bisek taphattoota ciccimoo sawaa miidhamaan garichaan ala ta'an keessahi. Bara 2019 Fernando Santos leenjaa waancaa Nations League kan fudhatte Portugal barana Roberto Martinez leenjaa lammeeffachuuf abdatte. Taphoota 219 Portugaliif taphateen goliiwwan 136 galchuun riikaardii kan qabu taphataa buleessii ganna 40 Cristiano Ronaldoon taphattoota afur Paris Germany chaampiyoonii Awurooppaa Tyson Vitinha, Nuno Mendes, João Neves fi Goncalo Ramos waliin qindaa'e Portugal shaampiyoonummaatti deebisuuf morkata. Germanii fi Portugal taphoota 19 waliin taphataniin Germaniin 11 injifachuun olaantummaa yoo qabattu Portugal taphoota 3 qofa milkaa'uun 5 qixa xumuranii. Yamal. Gonna bend on it. Walakkaa xumuraa kamisa Stuttgartitti taphatamuun shaampiyooniin dorgommichaa fi Awurooppaa Spain France waliin taphatti. Taphattoota ciccimoo garee ofii keessaa qabaniin kan leellifaman gareen kunneen lamaan morkiin tapha kanaa mul'isan yoo eeggamu taphattoota badhaasaa Baalaandoor ni fudhatuuf tilmaama argatan Laamiin Yaamaal fi Osman Dembelees walitti fida. Paris Saint-Germain yeroo jalqabaaf waancaa Champions League akka argatu kan gargaaree Dembeleen bara dorgommii kana tapha garee biyyaalessaa fi kilabaaf taphateen goliiwwan 35 galchuun waancaa biyya keessaa lama dabalatee Champions League Awurooppaa milkeeffate. Waancaa La Ligaan dabalataa waancaa mo'amtoota Spain fi Copa del Rey Barcelonaan injifate keessatti gahee leencaa kan baate Laamiin Yaamaal goliiwwan 19 galche. Waancaan Nations League kun badhaasaa Baalaandoor bara kana keessatti illee gahee qabaataaf yoo eeggamu morkiin kamisaa France fi Spain walitti fidu kunis xiyyeeffannoo akka argatu taasise. Badhaasni Baalaandoor ga'umsa waggaa guutuu taphattoonni agarsiisan irratti hundaa'uun kennama jedheen yaada kan jedhe Yaamaal badhaasa kan argachuuf taphni France fi Spain murteessaa taanaan Spain waan injifattuuf kan kooti jechuun qoose. Taphataan sarara jidduu Manchester City Ruriin miidhamarraa bayyanatus leenjisaan garichaa Luis de la Fontaine garichatti yaamurraa of qusatanii. Tapha kanaan qindoominni sarara fuulduratti Yaamaal fi Nico Williams mul'isan yoo eeggamu sarara jidduu irratti Isco, Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Merino fi Fabian Ruiztu jira. France Oriol Tchouameni fi Eduardo Camavinga miidhamaan jiraachuu baatanis sararri fuulduraa Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Osman Dembele fi Desiree Doué qindaa'e Spainiif qormaata ta'aaf eeggama. Can France ask some sterner questions of Unai Simon? That's more like it. Bruno Fernandes gaaffii kilabni Saudi Arabia Al Hilal dhiyeesseef dide. Kilabni Saudi Arabia Al Hilal Bruno Fernandes mallatteessifachuuf walii galtee waggaa 3 dhiyeessee ture. Waggaa 3 keessatti gibira osoo dabalatiin ammoo miindaa paawundii miliyoona 200 kaffaluuf gaaffii dhiyeessuufis Bruno Fernandes tola hin jenne. Umriin isaa 30 kan ga'e Fernandes Saudi Arabia deemuu caalaa Awurooppaa keessatti taphachuu filateera. Tapha liigii Awurooppaa Tottenhamiin mo'amanii waancaa dhaban booda hanga Manchester
United sin barbaadu naan jedhutti erguu hin deemu jedhee ture. Waliigaltee hanga 2027 kilabicha waliin isa tursiisu kan qabu taphatichi kilabichi barbaannaan waliigaltee isaa waggaa tokkoon dabalataan dheeressuuf filannoo qaba. Amajjii 2020 erga Old Trafford dhaqee taphoota 290 goolii 98 galchuun kubbaawwan goolii ta'an 87 hiriyoota isaatiif mijeessee laateera. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduuwwan ispoortii sa'aatii kanaaf enne kanneen turanii Cheelsiin Daariyoo Eesoogo Sporting Lisbon irraa mallatteessifachuu har'a beekseera. Brian Mbeumo ammoo Manchester Unitediif mallatteessuun filannoo sa'aatii jedhameera. Arsenal, Tottenham, Newcastle fa'aa taphataa barbaadanii turanidha. Dorgommii teenisa dirree French Open ammoo Novak Djokovic tapha 100ffaa injifachuudhaan nuusaa xumuraatiif darbeera. Maurizio Sarriin kilaba isaanii duraanii Laasiyootti deebi'aniiru. Room turanii kilaba seerii kana leenjisuu Hansi Flick ammoo leenjisaa cimaa La Liga Spain jedhamaniiru. Akkasuma Antoine Griezmann ammoo Atletico Madrid wajjin waliigaltee isaa dheeresseera. Walumaa gala oduuwwan ispoortii sa'aatii kanaaf qindeeffanne kanneeni